Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam naga jirtanii hordoftoonni chaanaala Razaan Tuub jedhu. Chaanaalli kun chaanaala isa haarayaa. Sabiskiraayib, laayik gochuu akkasumas yoo jaalattanii viidiyoon isinitti tolee jedhee sheer waliif godhuu fi laayik godhuu. Kanaafi chaanaalli kun kan inni qabatee dhufu barnoota baay'ee jechuun hanga tokko nu fayyadu akkasuma wantoota gogaa keenya laaffisanii fi gogaa keenya qulqulleessan akkasuma immoo tuyyuu wantoota tokko tokko kan keessatti qaama keenya nu dhukkubsan yookiin ammoo tuyyuu dhukkubbiin tokko tokko nutti dhagahamee yeroo dhukkubbiin kun nutti dhagahamee jedhe akka argitanii inshaallah fedhii rabbiitiin waan tokko tokko mana keessatti fayyadamneetumaan ufumaa ufu waldhaannu rabbiin kanama aafiyuu rabbii garuu ammoo tuyyuu ilmi namaa sababaa taha qorsallee rabbumatu nu uume kanaaf irraa fayyadamuun dirqama keenya jedha inshaallahu. Kanaaf faayidaan keenya har'aa qoricha fayyaa keenya har'aa irratti ilaallatee kan deemu maal yoo jettanii kan tahu maal jettaa kan jettan yoo tahe inshaallahu qorichi har'aa waa'ee gara gogiinsaa irratti yookiin ammoo warroonni mana fincaanii yoo seentanii jettan yeroo hedduu sagaaraan isin miidhuu yookiin ammoo isinirraa bahuu didee wajjiin rakkachaa jirtan furmaata isaati. Inshaallah rabbiin dhukkuba kamiyyuu buusee dawaa jala buusee numatuu mana keenya keessa waan jiru irraa wallaallee kanaaf yeroo tokko tokko ammoo himannillee himachuu saalfannee hanga hedduu miidhamnu turraa waan taheefi miidhamni akkasii ammoo tuyyuu fi cal'isuu fi ufitti ilaaluun waan baay'eef nu saaxila rakkina mar'imaaniitiif akkasuma ammoo kintaarotii nu saaxila. Irra guddaa shamarran keenya keessattuu dubartoota keenya waa'ee dhimma sigigaachuu gadaamessaa wajjin wal qabate hedduu tokko sigigeenna gadaamessaa yeroo irraa hin baane san gara gogiinsi jedhanii ga'ittenan sigigaachuu gadaamessaatiif hedduu waan hamaa waan taheef jecha waan ulfaata kanaaf yaalamnee ufaa waldhaannu isiniin jedha. Qorichi nu fayyadamnu qorsa kama mana keenya jiru namni hunduyyuu mana ofii keessaa qabanii irra caalaa ammoo tuyyuu namoonni tokko namni zayituuna hin arganne yookiin rakkoo takkallee hin qabu dhadhallee fayyadamuun hin danda'ama. Namoonni tokko jechuu immoo tuyyuu daa'imallee fayyadamuun hin danda'ama. Inshaallahu kun hunduyyuu kan tahu garaa qullatti ganama akka hirribaa kaanee fi galgala yeroo rafuu hennu nu fayyada. Sanumarrattuyyuu immoo wanni kun inshaallah fedhii rabbiitiin warroota borcii rakkatanii garaan isaanii borcii yookiin cooma qabu kan irraa hir'isu taha. Qorichummaan kumuyyuu guyyaa 2-3 keessa jijjiirama argitanii kan jedhamu sun sobaa wanni martu suutuma suutaanii obsaan aanan goromsaadhuma akkuma jedhan san obsitanii garuu gara laafinsaa fi guyyaa 2 keessatti jijjiirama isaa hin argitanii dhimma borcii yookiin ammoo tuyyuu akkasuma cooma garaa keessaa ittiin rakkannu san namni hunduyyuu itti obsuun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate namni waan fayyadamu ji'a tokko yookiin 7-3 guyyaa 15 akkas fayyadamee laaluudha. Kanaaf inshaallah isarrattis viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufa. Hundumaafuyyuu na wajjin turtii gaarii. Akkasii waan numa hundayyuu obsaan fayyadamuu qabnaa. Obsinee fayyadamnee galma haa geennu. Kanaaf qorichi amma wajjannu kun gara gogiinsa akka malee nu saaxiluuf hedduu waan filatamaa tahe kana malees ammoo tuyyuu borcii daran nutti baay'atellee inshaallahu nurraa hir'isa. Kanaaf gara qophichaatti deemnaa loomii hin cuunfannaa. Loomii erga cuunfinee geessinee zayituuna maankaa tokko itti godhannaa. Bismillah. Erga zayituuna geessinee amma zayituunni kunoo kana namni hin beeyne hin jiru jedhee yaada. Kana ergasii daa'ima maankaa tokko itti godhannaa. Daa'imni isa kana kunoo
inshaallahu rabbiin irratti nuu haa qabu. Ilmi namaa sababaadha dawaa kana maa taasisu rabbii daa'imas maankaa tokko itti godhanna. Bismillah 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 bismillah. Daa'imas maankaa tokko itti buufanna. Bismillah. Sambooda itti goonee waliin kurree booda sanii inshaallah zayti zaytuuna daa'imaa fi loomiin dawaa hedduu waan hedduuf fayyadu dhiifama wajjiin akkasuma warroota borciin furdina garmaleetiin rakkataniifis faayidaa hedduu qaba. Dhugiitiin akkanaa kun gara gogiinsa qofaaf osoo hin tahin rakkinni gara gogiinsaa kana jennee wanni himnu tokko lamaa miti. Miidhaan inni fidu miidhaa hedduudha. Tokkoffaa gara gogiinsi rakkina mar'imaan kennaa fida. Lammaffaa kintaarotii nuuf fida. Sadaffaa sigigaachuu hormaata gadaamessaa nurratti geessuuf sababa guddaa gahee guddaa kan taphatu isa. Afraffaa irratti qaama keenya nu balleessuuf faangasii isa keessa jiru gara alaatti ol baasee qaama keenya fuula keenya irratti finniisa garagaraa nurratti baasuuf nu saaxila. Amma inshaallah wanni nu goonu bishaan danfas kan hin tahin jiddugaleessa, bishaan jiddugaleessa qorras kan hin tahin, yoo immoo xiqqoo ho'aa nu jalaa tahe bishaan akkasitti bishaan qorraa biraa itti dabalannee itti fayyadamna. Kunoo haala kanaan erga waliin geennee kaane amma inshaallah fedhii rabbiitiin bishaan itti naqannaa. Bishaanicha ho'aa ka jiddugaleessa tahe irra deddeebi'ee wanni isinitti himuuf dhiifama wajjin yoo isinittis dheeresse na hofolchaa jecha akka sirritti ifa isinii tahuu fi kuni mana mara jira. Rakkinni gara gogiinsaa ijoollee keessattuu biyya Arabaa jiraattu guutuun isaanii rakkinna kana qabanii. Bismillah. Amma bishaan ho'aatti naqanna. Bismillah. Baay'ee ho'aa ta'uu hin qabu bishaan kun. Yoo xiqqoo ho'aa tahee jettan bishaan qorraa daftanii itti mayitanii yookiin bishaan qorraa dura itti naqattanii eegasanii bishaan ho'aa itti nayitanii. Bismillah. Kiyya xiqqoo na jalaa ho'ee bishaan qorraa itti dabaladha. Eegasii waliin dhaha. Erga waliin dhooynee geessineen booda akkaataan tartiiba fayyadama isaa akkam jettanii yoo na gaafattani ganama garaa qullatti dhuyna. Inshaallah ganama garaa qullatti dhuyna. Galgala immootuyyuu hirriba dura walakkaa sa'aa dhuynee geessinee erga nyaata galgalaa nyaannee geessinee sa'aa lama geenneen booda hirriba dura walakkaa sa'aa dhuynee yeroo rafuu hennu sarrafnaa booda sanii waalleen nyaannu waalleen dhuynu akka inni qofti garaa keessa taa'ee nu dalagu. San booda ammootuyyuu faayidaan isaa kana jedhee isinitti himu. Daa'imis akkuma beekamu faayidaa baay'ee qaba. Dhukkuba tiruu qulqulleessaa. Meeshaa garaa keenyaa keessaa guutuu isaa somballee akkasuma qulqulleessa. Waa hedduuf guutuu meeshaa garaa isaa keenyaa keessaa faayidaa guddaa qaba. Zayti zaytuun illee faayidaa haganan jedhamne qabdi. Zayti zaytuun gogaa keenya akka keessa gadhuuynu ija keenyas nu fayyaddi. Bareedina gogaa keenya illee fayyaddi. Akkasuma gogaa bareechisuu fi lallaaffisuuf kan guggubate ibsuuf yookiin ammootuyyuu gogaa keenya kan gurraachate gara bifa bareedaa bifa tokko barruu ka ta'u kana bifa tokko nu godhuuf nu gargaarti. Zayti zaytuunaa fi loomiin jechuudha. Loomiin mataan isiitiyyuu gaheen isii gogaa gurraacha balleessuuf waan nu gurraachatee faangasii garagaraa godhatee jedhe gubuu fi gaheen isii kana waan taheef jecha loomilleen hedduu waan nu fayyaddu. Kanaaf meeshaa garaa keenyaa keessaa haa qulqulleeffannu. Keessattuyyuu mar'imaan keenya rakkoon mar'imaanii rakkinna hagana jedhameen dhumatu. Mar'imaan keenya haa qulqulleeffannu siniin jedha Oromootiyyaa. Dawaa rabbitu nuu kenne dawaan harkuma keenya keessa jira. Nutuyyuu hin beeyne manuma keenya jira. Manuma keenya dhiifnee mana yaalaa dhaynee doktora gaafannaa. Manuma keenya dhiifnee mana yaalaa dhaynee qoricha bakka bitamu mana qorsaa dhaynee maallaqa baafnee qorsa binnaa wama ittiin nyaannu wama mana keenya nyaannu irraa wallaaluu keenyarraa. Kanarraa ka hafe ammootuyyuu kabiraayyuu jechuudha. Kanarraa kan hafe maallaqas nu qusachuu siin danda'a. Waa hedduuf nu fayyadaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Dhiifama wajjiin kanarraa ka hafe immootu kabiraayyuu jechuudha. Qorsa mana keenya jiru kana dhiifnee obbolaan keenya yoo
dhibaman, ijoolleen teenya yoo dhukkube, maatii keenya yoo dhukkube wajjin yaaddoyna wajjin cinqafna. Kanaafi dawaan kun qorsi kun qorsa baay'ee gaariidha. Hin tuffatina, irraa fayyadama. Akkasuma dhayannaa onnee gar malee nama dhahattuuf qorsi kun baay'ee fayyada. Ulfaatina qaamaa akkasuma bukurii fuula keenyarra nu yaa'u baakteeriyaa qaama keenya keessaa yoo argitanii garaan nu gogeessa garaan nurraa hin baane qaamni keenya kun ol deebi'ee faangasiin kun jechuudha bifa keenya qaama keenya nu balleessa. Kanaaf akkanatti qoricha kana fayyadamne itti haafufnu isiniin jedha. Oromootiyyaa hundi keessanuyyuu jabaadhaa. Rabbi isin haa jabeessu, fayyaa isin haa kennu. Horaanaa bulaa.